Kirchhoff junction rule dha kan jedhu gaafichin junction rule dha. So kanaafuu junction rule yoo ilaalle here just kanaan hin jira then current lamaan enter godhaadhani. So current 1 fi current 2 enter dha, then current 3 leave godhaadha. So kanaafuu Kirchhoff junction maal jedha, currentiin kana just enter godhuuf kan current enter godhu is equals to current just leave godhu wajjin wal qixa jechuudha. So kanaafuu inni paartii kana maalinni paartii jalqaba warri kunniin maalinni warri seenuu fi warri bahu wal qixa jechuudha. So kanaafuu I1 plus I2 what is equals to I3 jechuudha. So at closed loop irratti jechuudha. Yoo wanti kun hin baane taate just wanti kun loop haa ta'u, loop closed haa ta'u, just wanti kun suuraa asumatti kan deebi'u taate naannaweeti kallattii kanaa yoo wal deebi'u taate maal ta'a, current 1 plus current 2 just then kana yoo gamnaaf immoo minus current 3 is equals to 0 dha. So at any just particular time junction whereatti maal ta'a, currentiin transferring kenna maal ta'a, any closed loop particular time 0 ta'a jechuudha. So kanaafuu here deebiin kenna A ta'a. Isaan warri biira ka jiru potential drop at a given junction. Potential drop immoo here potential drop waliin jira just potential drop ni jira, sorry. So potential difference in R1, R2, R3, R4 individually kanarratti just electromotive to'a jennu. So electromotive yookiin immoo voltagein asirratti tokkoon tokko asirratti drop ta'u maal ta'a, summation isaa maal ta'a, 0 ta'a jechuudha. On any closed path dha jechuudha. So kanaafuu maalinni sun inni maalinni loop rule dha, voltage dha. So kanaafuu here just B fi Dn y maaliti voltage rule haasa'u, sin immoo y just charge it. So current is equals to change of what, change of current versus time dha. So kanaafuu just we don't know beekuu dhabuu dandeenya charging kenna charge enter ta'uu fi charge leave ta'u wal qixa ta'uu dhabuusa we don't know why, because just yoo charging tokko here asin enter yommuu ta'an maybe charging enter ta'an hundi asin bahuu dhabuu danda'ani jechuudha. So kanaafuu jalqaba wanti constantummaa isaa waan hin beekneef charge irratti dependent taanu jechuudha. So kanaafuu deebiin kenna haa ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaa suppose conductoriin tokko hin jira. Here just conductoridha. Conductoriin kun just current I qaba. Then length here length wayin qaba. Then kan inni maal ta'e just inni maal irratti uniform magnetic field wayitu jira. Just uniform magnetic field atu jira. Angle immoo maal inni teetaan kenna angle kenna kana. So with that of for amma kan gaafate maal inni force dha.
forcing due to charge jechuudha. Charge moving across what? Across magnetic field. Magnetic field yoo taate Q times V speedii qabdu san cross I mean times magnetic field strength magnetic field times sin theta. Formulaan kun maaliif akkana ta'e? Just charge wayiin jirti. For example here charge wayiin jira. Charging tun kallattii kanatti deemte magnetic field just around kanaan jira. Yommuu kana maal gooti? Experience wantiin kun immoo maal gooti? Magnetic field kana keessa yommuu deemtu force wayii experience goote jechuudha. Forcein kun maal inni velocity qabdi here. Just charging kun charge kana times then velocity kana cross then strength of magnetic field times sin theta. Kun yoo maalni charge ta'e jechuudha. Garuu immoo yoo current ta'e immoo here F is equals to current keessatti immoo I is equals to Q over T jechuudha. Then bakka kana immoo just Q dhaaf cross yoo goon IT ta'a jechuudha. IT. Then velocity immoo from kana velocity maalini velocity is equals to L over T. Then L is equals to just velocity kanaaf here L over T cross B jenna. Ergasii sin theta jenna. So T by T then F is equals to what? Became I then L cross B sin theta. So yoo thetaan kenna here thetaan kenna 90 degree taate 90 degree taate theta kana sin kana dhiisuu dandeenya. F is equals to I L cross B jechuun dandeenya jechuudha. So bifa kanaan deebiin isaa here just kunis ta'uu danda'u cos theta jedha. Just kunis ta'uu danda'u tan theta jedha. Just kunis minus I ta'uu qaba. Maaliif bakka wal jijjiiraa. So kanaafuu deebiin keenya D kana ta'a jechuudha.